Daawwattoota keenya kabajamoo attam jirtu. Adda Bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa jedhamee beekamu dhiheenya kana ibsa baase irratti hundaa'uudhaan gama keenyan karaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitiin oduu dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana bal'inaan hubachuuf hawaasni keenya gaafii adda addaa waan nu gaafachaa tureef har'a obbo Galaasaa Dilboo fi obbo Mulugeetaa Moosisaa qabannee dhiyaanneerra. Gama biraatiin immoo Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa baaseen filannoon kun seeraan alaa kan balaaleffatamus jedhee jira. Egaa amma gara gaafiif deebii obbo Galaasaa Dilboo fi obbo Mulugeetaa Moosisaa wajjin goonetti sududaan isin dabarsinaa turtii gaarii. Isin lachuu baga nagaadhaan dhuftanii isiniin jedhaa waamicha keenya kabajanii dhufuu keessaniif hedduu galatooma. Gara gaafii fi deebii keenyattan ce'aa egaa akkuma ibsa keessan irraa baruun danda'ametti dhaabni keessanii obbo Galaasaa Dilboo Hayyuu Duree akkasumas immoo obbo Mulugeetaa Moosisaa ittaanaa Hayyuu Duree taasisee fileera. Mee kaayyoon filannoo kanaa yookiin immoo filannoon kun yeroo ammaa kanatti hooggana haaraa filachuun maaliif barbaachise? Obbo Galaasaa Dilboo irraan jalqaba. Hooggana haaraa kana filachuu kan itti irra ga'ee fi haala amma qabsoon keenya biyya keessatti biyya alaatti jiru bal'inaanii fi itti fufaan yeroo fudhatee erga bal'inaan argee gamaaggamee booda haala amma jiru kan qorumsa nu jala jiru kan irra aanuudhaaf hooggana haala kana wajjin socho'uu danda'u mooxannoo qaba jedhanii amanamu of keessaa baasuun barbaachisaadha jedhee murtii godheenitti filmaanni kun ta'uu danda'e jecha. Obbo Mulugeetaa kanarratti wanti dabaltan yoo jiraate. Kanarratti wanti dabalu waanuma xinnoodha. Akka beekamu Adda Bilisummaa Oromoo kaayyoo tokko qabatee hojjechaa waggootii dheeraa ture. Bifa sanaan otoo jiru bara 2001 iddoo lamatti cabuunsaa beekamaadha. Iddoo lamatti cabee bifa adda addaatiin jaarmiyaa lachuu yookaan immoo gareen lachuu hojjechaa turanii. Haa ta'uutii gara keenyaanis carraaqqiin guddaan akka walitti dhufiinsi kun walitti dhufamee humni keenya bifa haaraatiin jaarmichillee aynaa jijjiirsa haaraatiin akka hojjetu carraaquun barbaachisaadha jedhamee irratti hojjetamaa ture. Kana irratti hundaa'ee bara 2014 piroosesii adda addaa keessa baanee walitti dhufiinsi waliigalteen tokko godhame. Yeroo sana keessatti egaa waliin hojjenna jennee carraaqnee turre. Haa ta'uutii akka yaalletti akka hawwinetti hojjechuu hin dandeenye. Kanarraa kan ka'e almost waggaa tokko fi wayi as baanee hojii keenya haala amma uummanni keenya keessa jiru bifa haaraadhaan waliin dhaabbachuudhaa fi sagalee uummata keenyaa taanee argamuun barbaachisaa ta'ee waan nutti mul'atee fi hojjechaa turre. Walitti dhufiinsa sanarraa kan ka'e hanqinni tokko hin dhalatee kanarraa kan ka'e sana guuttannee bifa biraatiin amma ammaatti hojjechaa turre. Garuu haa ta'uutii amma caalaatti of ijaarree bifa haaraatiin of haaromsinee haala atattamaa kana keessatti hoogganni barbaachisaa ta'uunsaa waan mul'atee fi miseensi jaarmiyaa dirqama kana nutti kenne kanumarraa kan ka'edha.
kan dirqama kana fudhan. Gaariidha gaa akka ibsa keessaniitti gama keessaniin kan jettanii hoggana haaraa filachuu kan jedhu gama adda bilisummaa Oromoo shaniidhaan immoo ibsa kennameeni filannoon kunuu seeraa fi sirna kan hin eegnedha fudhatama akka hin qabnedha. Kanumaan biraanii filamuun obbo Galaasaa Dilboos fudhatama akka hin qabnee fi waggaa 17 booda deebi'uuni homaa bu'aa akka hin qabnedha. Kanaaf mee lammata immoo sirriidhumatti addaan baasuudhaa fi bara 2001 erga addaan baatanii booda walitti deebi'uun keessan yaadatama. Maalin amma lammata addaan baatammoo maalin kana lamaan mee walitti hidhaati obbo Galaasaan deebisa. Gaarii galatoomi dursee waa'ee seeraa kana irratti waa jechuu barbaada. Waa'een seeraa kunii fi heeraa kunii gaachana guddaa ta'ee jira zamana kana keessumaatii gartuu amma nuuni akka sanatti moggaasee ibsa sitti baaseef maal jedheeni maqaa ta'ee jira yeroo tokko waanuma mootummoonni Itoophiyaa godhan tokko heeraaf seeraa mataan garagalchanii dhaabanii fi maqaadhaan jira jedhanii waan biraa hojjetamu. Kuni waan amma ofii kaa'amee jedhu miti warri itti qanii beekan akka gaariitti beeku natti fakkaata. Nuti seera gaafa jalqaba adda baanee ijaaramnu kan ijaaramneef akeekni tokko dhaabni kun keessumaati rakkina dhaaba kana keessatti yeroo dheeraadhaaf kuufamaa dhufe kana yeroo tokkoof kan maayyiitiif furmaata itti haa goonu jennee sagalee keenya dhageessifne. Sagaleen dhaga'ame kun amma isa duriitti deebi'uun yeroo ammaatiif faayidaan qabu waan hin argineef hedduullee keessa seenuu baannu. Deebiin argamee kan qabsoo gabbisu tun ta'in itti fufeeyyuu mooraa qabsoo laaffisaa dhufee adda bilisummaa Oromoos bakka hedduutti akka inni babahu taasisetu hordofamaa dhufee jechaadha. Kanaafuu nuti heera adda bilisummaa Oromoo bara 1998 dhaabichi mirkaneeffate qabannee kaayyoo inni gaafa dhalatu kaasee qabaachaa ture qabannee itti fufnee kanuma itti fufuu wajjin immoo nagaaf qophii ta'uu keenya. Nagaa kaayyoo dhugaa irratti hundeeffame. Nagaa sirna jaarmiyaa fi aadaa jaarmiyaa addi bilisummaa Oromoo wareega meeqaanii hojiirra jiraatee nuunis milkeesse jennee nuti gama keenyaan amannu. Bakka rakkoon jiraatetti immoo rakkoon nagaan furamuu akka qabaayyoo utubamee ture sanarratti hundeeffamnee of dandeenyee deemaa turre. Adda baanee yeroo jirrutti heera dhaabichaan sagantaa dhaabichi kanaan dura tureen bulaa turre jechaadha. Hojjetaas turre ammas hojjetaa jirra. Maaltu ta'e duuba? Haasaani barri 2012 fi barri 2014 yeroo ka'anii haasaan kun kaka'iinsa keenyaan bara 2008 jalqabee deemaa ture. Bara 2008 jalqabee yeroo deemaa ture kana keessatti waan danqaa ta'e, waan didame, waan maayyiirra dhiibbatee dhufee bara 2012tti fuulli tole jedhamsiisaa argamsiise akkamitti akka inni itti dhufe seenaasaa waan jiru hundasaayyuu yeroo biraatti bal'inaan kan himu ta'a jechuudha. 2012tti walitti dhiyaanne haala sirna qabeessa tokkoon
nama giddu galeessa ta'e jaarsatuun hin barbaaddatin. Maaliif rakkoon mooraa Oromoo keessatti dhalatuu qabu Oromoota mataa isaaniitiin dubbatamee dhumuu danda'a amantii jedhu waan qabuuf namoota gama keenyaan sirna bareedaa tokkoon dhumatee fuulduraaf illee fakkii ta'uu qaba jennee namoota bobbaafnee namoota kanas yeroo bobbaafne dhiibbaa karaa garaagaraa jiru waan beeknuuf bakka walaba ta'etti wal arguun barbaachisaa akka ta'utti waliigaluudhaan geggeessinee walitti deebina jennee bara 2014 Berliin jedhamutti Berliinitti wanti kun akka xumuramu walgahii sanarra gama hundaan kan turan jiru ummatis hammi tokko argamee inni ture wanneen haasa'amanii maal akka haasa'ame maal akka irratti walii galamee ture waan sanadiidhaan qabamee taa'u waan ta'eef amma diteelii sana keessan seenu erga walii gallee booda gara hojiitti yeroo cehamu danqaan adda addaa qunnamaa dhufee jecha aadaan hojii dhaabota lamaanii karaa lamaanii jiranii wal simatuu hin dandeenye jecha aadaan tokko hundeen isaa kan hoggana waloo irratti hundeeffame gubbaa hanga gadiitti hariiroon kaleessa dhaabaa fi hoggana isaaf miseensa isaa gidduutti dhaabaa fi uummata gidduutti diriirfamee ture hafuura sabboonummaa cimaa hafuura dimokiraatummaa qabsoo bilisummaa tokko barbaachisu irratti hundeeffamee faalla'aa dhufee jecha yeroo kun faalla'aa dhufutti akkasumatti kaanee akka maraatuu tokkotti utaallee achiin baale wanti kun akkasitti deemuu hin danda'u kanaafiyyuu waan kun sirraa'uu qaba iyyannoolee garaagaraa dhiyeessaa dhandhee hogganni gariin kan silaa dirqama isaayyuu ture bakkattu argamee waa gochuu hin barbaanne halaalayyuu taa'ee qunnamtii baraneetuun waa gochuu fedhan agarsiifne kun hundi homaa hin taane homaa ammanattuu rakkoo guddaadha jennee ilaaluu dhiifne maayyii irratti deebisaan dhabama fudhachuu baatte immoo situ beekaan tokko yeroo dhufu petitionii mallatteessinee facaafnee sanaanis walgahiin gumii sabaa tokko akka waamamu kan jedhu walgahiin gumii sabaa kunis waamamee waan inni irra ga'e maal akka ta'e walgahiin sun akkam akka ture kanas ragaalee qabatamoo ta'an sagaleedhaan barruudhaan waan qabnuufi ummata keenya yeroo barbaachisaa ta'e itti ni beeksisna amma garuu fardiin kana waan hin ta'iniif nuti sanarratti fuuleffatuu hin barbaanne wanti seeraan ala jedhu suni seerri nuti ballee cabsines hin jiru isaanii wajjin hin jirru dhaabichi baheera kanaafuu kana akkasumatti ni deebisuu barbaada yoo jaallu geetaa waan itti dabaluu qabaata. Egaa yoo na hayyamte waa'uma xinnoon itti hidhaa wanti piroosesiin akkamitti adda bahamee akkamitti hasgahameen akka gaariitti lafa kaa'amee natti fakkaata. Wanti guddaan maa inni hawwiin nama uummata keenyaas kan ture tokkummaa akka uumnu akka walitti dhufnee akka jaarmaa tokkotti hojjechuu akka dandeenyu irratti yeroo keenyas humna keenyas qabeenya keenyas baay'ee irratti dabarsinee hojjennee walitti dhufneef piroosesiin akkamitti akka ta'e ibsameera. Edda walitti dhufnee booda akkaataa tokkummaa kanan laallus utu adda adda. Tokkummaa nuti akkaataan gara keenyaan akka laalletti tokkummaa jechuun tokkummaa hojiiti. Tokkummaa hojii jechuun humna keenya kan faffaca'e kana walitti fidnee walitti qindeessinee jaarmicha ayinaadhaan jijjiirree hoggana isaallee ayinaadhaan jijjiirree hojii mul'ataa ta'e tokko uummanni kan eegu
tokkummaa sanarraa kan eegu hojii mul'ataa tokko eega jennee amanna. Hojiidhaan gadi baana kan jedhu ture. Haa ta'uuti inni suni hin taane organizational culture kan jedhamu akkaataa nuti yeroo adda adda ture sana hojjechaa akkaataa isaan hojjechaa turan immoo adda adda. Adda adda maa inni tokko akka jaarmeetti waan murteessaa ta'e gubbaarratti miseensonni hundi qooda fudhatanii yeroodhaa yaada isaanii dabarsuun mirga isaaniiti. Waan darbu sana gubbaarratti otoo hojiirra ooliin beekuun mirga isaaniiti. Qaamni ilaalu sadarkaa adda addaatti sanarratti hojjetee dhuma gubbaarratti waan miseensi dabarse sana waan qaamni ilaalu dabarse sana hojiirra oolchuun dirqama hoogganichaa ta'a jechuudha. Akkasitti ilaalla gara tokkoon. Gara tokkoon immoo akkamitti ilaallama? Wanti hundumtuu gubbaarratti buqqee gubbaan irratti hojjetame gadi ajajumaan akka darbu kan godhamu yoo ta'e inni immoo aadaa biraati. Aadaa jaarmiyaa akka ittiin hojjetu. Amma jechuun as gubbaarratti keessa gallee walii himachuuni qabsoo keenyaafis saba keenyaafis bu'aa waan fidu hin qabu. Gaafii ati dhiyeessitee fi maaliif adda adda baatan yeroo tokko adda adda baatanii amma walitti deebitanii inni kun isa lammataati moo kamii kan jedhu yes isa lammataati. Isa lammataa kana akkuma jenne fedhiin keenya akka walitti dhufneetti hojjechuudhaaf waan hin dandeenyeef waliin hojjechaa immoo kan turre jaarmiyaa of danda'e lama ta'ee waliin hojjetee walitti baquudhaaf korri sabaa waamamee hoggana hunda hammatu hoggana tokko jalatti buluudhaaf korri sun hoggana filatee akkasitti ta'aa kan jedhudha. Piroosesiin sana keessa hin galu ammallee. Hin taane iddoo sana gahuu hin dandeenye uummanni keenya immoo walitti dhufaatii walammadhaatii rafaa yoo jedhee akkasitti ilaalle nuti. Kanaaf hojiidha. Ayinaadhaan jijjiirama humna ta'aa qabsoo saba keessanii gara fuulduraatti finiinsaa kan jedhu nutti fakkaate ergaan. Nutis kanarratti ergaa kana qabannee galle hin taane waan hin taaneef achi taa'uudhaan manna gad baanee amma humna keenya of qindeessine hojjennee waan dandeenyu gochuun sagalee uummata keenyaa ta'uunu waan guddaadha jennee achi baanee iddoo hojii calqabne. Akkasumatti baanee otoo hin ta'in akkuma jedhame immoo sirnumaan hoogganichattis rakkoo keenya ibsinee edda rakkoon suni hin hiikamne bahuu keenyas beeksisnee baanee akka qaama duraatti hojjechuu calqabnee waggaa tokko ol hojjenneera. Amma maaliif filattu kan jedhu kuni hayyama qaamarraa baanerraa hayyama achi waajjira sanarraa kan eegnu miti. Maal akkamitti akka filatu jaarmiyaa of danda'e jaarmiyaa kaayyoo uummata Oromoo qabate jaarmiyaa calqabarraa ka'ee kan jaarmiyaa kana uuman warra keessa jirantu jira. Uummata Oromoo beekolee waggaa dheeraa umurii isaanii qabsoo uummata Oromoo keessatti dabarsantu keessa jira. Humna gahaa qaba. Kanaaf humna sanatu filate kanarratti kan hundaa'e hoggana kan jedhu kun hoggana hangoo qabachuuf ta'e otoo hin ta'in dirqama fudhate. Akka hangoo itti ilaallu akka dirqama sana fudhanneera. Sana immoo kan nutti kenne kana adda adda bu'uun keenyas yeroo lammataa kana kan jedhudha. Kanaaf amma keessa gallee kana yoo jenne uummata keenyas waan itti gammatu miti kan immoo irraa dhimma bahu diina waan ta'eef warri balaaleffachuu barbaadan warri dura dhaabbachuu waan Oromoo ta'e walaba ta'e dura dhaabbachuuf yeroo hundumaa hojii godhatan itti fufan jennee hojii keenyatti xiyyeeffachuu barbaada. Kanuman jechuu barbaade gadatu. Gaariidha gaa. Obbo Galaasaa waa itti dabaluu barbaadda natti fakkaata. Waan xiqqoo tokkoon dabaluu barbaada. Waa'ee amma jaallee Mulugeetaanuu
akka gaariitti ibseera waa'ee tokko dhaaba of danda'e seera of danda'een hojjechaa ture. Eessa turtanii jedhani? Eessa turtanii eessaas baatan ammaa jedhu jechaa. Lakki tarii qilleensarra hin jiru yookaan immoo mul'annu garuu qabsoo uummata keenya biraa yeroo hafne hin qabnu. Seera diiguu kanaa fi maqaawwan adda addaatu ka'a jechoota adda addaa hiikaa isaa akka gaariitti warri hin hubanne daddarbatantu jiru. Sanaaf amma yeroo hin qabu. Guddoon ani amma dabaluu barbaade maa inni yeroo walitti hin dabalamna jennee walitti dhiyaannutti wanneen irratti walii galle qaxboota hundee ta'an qabna ture. Tokko kaayyoo walabummaa biyya keenya kaayyoo biyya keenya walabummaa isii tokko kuni waggaa dheeraadhaaf wal nu mul'isiisaa ture. Lammaffaa tokkummaa dhaabota Oromoo gidduu jiru. Gareen gariini tokkummaa kana sababa adda addaatiin itti gammaduu dhabuun maal akka ta'e nu dhiba ture. Ammayyuu nu dhiba. Ammayyuu. Waan kuni erga waltaanee booda gaafa waltaanusi waan kana hunda dura aansinee irratti fi waliin fixachuu qabna. Waliinis kora sabaa irratti argamuu qabna jennee muggun ragaasaa qabna. Ragaasaa qabna. Hin ta'inaaf ergasiis argaa jirra. Erguma walitti dabalamnee booddeesi wanti nuti lafa kaayyanne maaltu ta'e maaltu hin ta'in waa ta'uuf dhiisuu jechuun maaliidha? Fakkeessuudhaaf hin darbatamu. Yeroo hojiitti kun dhufuun immoo waan inni ta'u argineera. Kuni haala uummanni keenya ta'aa jiru keessa karaa biraatiin immoo haalli mooraan qabsoo keenya keessa jiru kun waan callisnee ofii keenya taa'uudhuma gaaf tokko gaafa barwaaq jedhe jennee deemuu waan hin dandeenyeef ofirraa dhiifnee jecha ofirraa dhiifnee qabsootti erga baanee jalqabnee immoo bifa adda addaatiin socho'aa turre hojjechaa turre quba qabnas dhugaadha baanee yoo guddinni miidiyaa irratti baay'ee deddeebi'anii mul'achuudhaan madaalama ta'e malee isaanis ni beeku. Maal akka ta'an ni beeku. Seera maaliin akka bulaa turres ni beeku. Amma waanuma really jira miti aadaa ta'ee jira. Waggaa 25 darbe kana aadaadha. Yerootti fudhanneellee yaaduun hin jiru. Wauma darbannaa kanaan qalbii namaa gara biraatti gara gooliitti geessuu barbaannaa nuti sanaaf yeroo hin qabnu. Waan kanarra fardii ta'e waan kanarra qabsoo Oromootiif murteessaa ta'e kan uummanni keenya wawwaataa fi jiru iyyaa fi jiruu fi iyyees milkaa'uu hin dandeenye tokkotu jira. Sanarratti carraaqa gooneennee baane. Kanaaf seerri cabe jedhamus hin jiru. Lammaffaa immoo akka Jaal Mulugeetaan kaasetti hayyamni waa hundaaf hayyama kenninaa jechuun kun guddoo rakkisaadha. Ituu namni of ilaalee gaariidha. Nama wal ga'uuf hayyama. Namni walaba ta'e yoo wal geenya ta'e hayyama. Walaba ta'e namni tokko waa goona jedhe hayyama. Kana hundi yoo kara kanaa dhufe malee yoo eebbi Eertiraarraan dhufini hin ta'u Asmaraarraan dhufini hin ta'u kan jedhu kuni baay'ee nu rakkiseeyyuu kan adda nu dhiibee akka nuti tarkaanfii amma yeroo adda baanu sana ba'uu nu geesse kan erga seennee argine immoo dhugaa itti amanaa turre argine jechaadha. Gaariidha mee gaaffii gosa biraattan darbaa. Egaa isin lachanuu yeroo dheeraadhaa fi siyaasarraa fagaattan jedhu gaaffiin jira. Obbo Mulugeetaarraa jalqabeen obbo Galaasan itti dabaltu. Maal jechuu akka ta'e naan galle gaa akkuma isin jedhe yoo to'annoo garee tokko jalatti yoo hojjetame malee siyaasaa keessa hin jiran yoo jedhame malee tokkoffaa edda qabsoon kun calqabame qabsoo kana waliin ni turre Jaalli Galaasaanis yoo ta'e egaa yoo absentii yookaan immoo
qabsoo keessan turre namni jedhamu yoo ture illee ani waggaa 11 walakkaa mana hidhaan ture anatti appilaayi gochuu danda'a ta'anni sun hin turre naan jechuu danda'a bichi garuu eddan bayees jaalleewwan kaan waliin qabsoodhuma kana keessa gallee waliin turre amma addi bilisummaa Oromoo adda adda ba'uttis walumaan turre jaalleewwan amma nu komatan koomiinutti dhiyeessanis walumaan hojjechaa turre isaanis walumaan turre kanaaf isaanis hin beeku amma waliin turreetti jechuudha. Immoo adda adda bahamee qaama ce'umsaa ABO fi shanee gumii ABO jedhamee adda adda bahees isaanis hojjechaa turani gara isaaniitiin bifa itti fakkaate nuti illee hojjechaa turre jechuudha. Kanaaf qabsicharraa yeroon inni fagaanne hin jiru. Eddammoo dhufnee tokko taane jennee waliin turres walumaan turre sana booda sedda baanee waggaa tokkoof wayisaa ta'u qabsichuma keessa jirra. Eessatti qabsicharraa baanee qabsoo saba keenyaa gaafii saba keenyaarraa fagaannee yeroon itti teenye yoom akka ta'e warra jedhetu agarsiisuutu irra jira. Nuti garuu ragaa kan qabnu kana uummanni keenyas immoo kana beeka kan waliin hojjechaa turre namoota 2-3 yoo ta'an idduudha. Hawaasni Oromoollee bakka jijjiirutti ni beeka. Kana waan ta'eef qabsoo keessaa yeroon adda baane hin jiru. Innaa qabsichuma waliin turre. Ammas yoo ta'e qabsichumatti jirra bifa haaraadhaan haala rakkisaa ta'e kana keessatti yeroo sabni keenya gaafiin jireenyi saba keenyaa gaafii jala gale kana keessatti sirna qabatamaa ta'e tokkoon haala mijeessinee amma danda'ame yeroo ammaa kanatti yeroon walimatan yeroo wal balaaleffatan otoo hin ta'in addaddummaa laalcha siyaasaa addaddummaa qabaannullee walitti dhufnee waliin hojjechuun barbaachisaa ta'uusaa irratti amannee kanarratti carraaquun barbaachisaadha kan jedhu dirqamni kana dabalatee kanaaf gaafii sanaa fi egaa eessatti qabsicharraa baanee yoom ammam teenye xinnoo shi'anaa fi fazilii wayiiti kan natti ta'e kanaaf isaanumtaa deebisaniin jedha. Obbo Galaasaa gaafii itti nutti darbu moo itti dabaltan qabdu? Lakke waan guddootti dabalu hin qabu. Jecha akkasii kun wanti inni akeeku namni qabsoo godha jedhamu nama garee ammaa nu komatu kana wajjin jiru qofaa ta'uu isaati amma. Qabsoo keessa jiraachuu jechuun nu bira hin turre kanaafuu qabsoorra hin turre namni qabsoorra jiru kanuma nu bira jirudha kan jedhurraa ka'anii yoo dubbatanii suni akkuma jaallugeetaan jedhe isaanumatu deebisuu qaba. Kana ummatumaafan dhiisa murtiisa. Gaariidha. Mee gaafin itti inni taanullee waluma fakkaata. Egaa dhaabni keessan keessatti dhaabni keessan isin filuun yookiin immoo isin dhaaba keessaniin filatamuun keessatti yaada lamatu jira. Inni tokko muuxannoof dandeettii qabaniin mooraa qabsoo Oromoo ni cimsaa kan jedhudha. Inni lammaffaa gaafidhuma ammas kaasisanaa wal fakkaata. Umurii kanaan maal hojjechuu danda'u kan jedhudha. Kanarraatti mee obbo Galaasan jalqabee obbo Mulgeetatti immoo darba. Ani kan umrii kanaallee dhugaadha. Umriin keenya deemeera dargaggeessa miti. Namni silaa bar sartifikeetii isaa walitti agarsiisan jiru. Haa ta'uti maaliin jedha. Waan jaarsi tokko maanguddoon tokko godhuu danda'u kan ani godhuu danda'u kan gochuu dandeenyu yoo jiraate dirqama keenya bahachuudha. Dirqama keenya bahachuudha. Dirqamni kun maali amma? Maali inni amma yeroo ammaa kanatti argitee nuun achitti nu dhiibe? Haalli keessa jirru haalaan xaxaa ta'uu eenyuyyuu caala. Rakkisaa ta'uus ni hubanna.
Rakkinni kun immoo gama tokkoon karaa diinaa, gama tokkoon immoo rakkoo nuti mataan keenya walii uumu. Tokko uummanni keenya har'a akka inni ijoolleen dargaggoonni keenya harka qullaa kaatee diina dura dhaabbattee akka mootummaa sana sochooftee arginee jirra. Mootummaa sana sochoosuu irra dabarteet immoo sagaleen qabsoo Oromoo, sagaleen saba Oromoo waltajjii addunyaa hundattuu kamiyyuu yeroo kamuu caalaa akka mul'atu goote. Biyya ormaa kanatti yoo dhufne immoo hin argina haala jiru. Kuni irra caalaa immoo dhaabonni poolitikaa Oromoo kan silaatii qabsoo kana gaafa danqama seenu harka wal qabatanii rakkina keessaa baasu. Qaceelchanii fuuldura deemsisuun irra jiru gahummaa dhabuu keenyatu mul'ate. Warri lakki gahaatu jira, maalitu jira, gahaadha wanti hir'ate iyyuu hin jiru jechuu barbaadan miti. Kun of xiqqeessuu miti. Ummata ofiif dhugaa bahanii argamuun qabsoo bilisummaa keessatti warraaqsa kam keessatti iyyuu ogummaa isa olaanaa, beekumsa isa olaanaa maaliif barnoota namaa kennaa jecha. Kanaaf nuti haalli amma mul'ataa jiru keessumaa haalli mooraa qabsoo Oromoo keessatti mul'ataa jiru nutti dhaga'ama, nu dhukkubsellee. Maaluma inni Oromoon qabsoon godha jedhee ka'e ofii isaatii walitti dhufee waa waliin gochuu dadhabuunii fi jaarsi Oromoollee gidduu seenee gidduu fixuu dadhabuun kun maaluma inni kun gaaffii guddaa dhaaba keenya irrattis akka nam tokko ana irrattis jaallan waliin jiru irrattis uumee dhageessisee jechaadha. Maaliin waan gargar nu baasurri wantumti wal taanis dhaabbachuu nu dandeessisu lamallee ni dhabamaa. Maaliif tokkummaan warraaqsa kam keessattiyyuu qabsoo kam keessattiyyuu sadarkaa adda addaaf bifa adda addaa qaba. Kun dhabamuun dadhabataa deemuun immoo ummata keenya keessatti gabbu'uudhaaf deema. Walitti maqaa maxxansuun waan argitee fokkotaa ta'e ummata walitti dallansiisu walitti darbuun bifa godhatee jabaachaa dhufa. Kanarraa maal godhuuf deemtarree yoo isin jedhani jalatti kufnus injifannus ni injifanna immoo inni amannaa. Mooraan qabsoo Oromoo tasgabbii argachuu qaba. Mooraan qabsoo Oromoo diinatti xiyaafatee walii wajjin haala waa gochuu danda'u qindaa'uu qaba. Irree tokkoon dhaabbannee falmaa keenya itti fufuudhaaf barbaachisaadha. Kanarratti hamma nuu danda'e yaada nu fakkaatu, fedhii nu fakkaatu qaban waliin qooda keenya kennuudhaaf jecha umrii keenya dagan wallaal dirqama fudhanne wanti addaa nuti kaleessas argamu hin jiru. Oromoon ni beeka, arras argataa jiru hin jiru jecha. Gaarii dhagaa. Gaafidhuma kana yoo obbo Lugeetaan itti dabaluu barbaadu natti fakkaata. Kanarratti waan dabaltan yoo qabaatan. Galatoomii gabaabaatti wanti hedduun jedhameera. Gabaabaatti dhaloota amma jiru qabsoo keessatti dhalatee qabsoo keessatti guddatee humna mootummaa amma jiru kana harka duwwaasaa kan godhu kana itti boonaa itti gammachaa isa darbees akka hin irraanfanne isa kanas akka itti muuxannoo qabuun itti fufu walitti akka cimu gochuudhaaf waa tokko goona jennee yaalla muuxannoo qabnurraa. Lammata immoo muuxannoo qabnurraa humni Oromoo tokkummaa qabsaa'ota Oromoo sabboonota Oromoo akka ta'e
haala keessa dabarsinerraa akka gaariitti beekna. Kanarraa kan ka'e kana gochuudhaaf illee akka jaarsoleetti bu'aa tokko finna jennee amanna. Gara biraatiin gaafiin umurii ka'eeraa umurii kanatti maal gochuu dandeessu kan jedhu dhugaadha. Umuriin keenya guddaadha keessumattuu kan koo. Haa ta'utti qaamaan dulloomaa ta'uu dandeenya garuu laalchaan miti. Ani akkasitti akka laalchi keenya dulloomaadha kan jedhu ammallee hin fudhadhu. Laalchi keenya ammallee haaraadha. Laalchi keenya yeroodhaa yerootti qeerroo dargaggoota Oromoo kan dhaloota qubee keessatti kan sabboonummaa amma danfaa jiru kana waliin walitti fidnee qindeessinee bu'aa inuma fidna kan jedhu yaada qabna. Yaadni keenya dulloomaa miti ammallee. Isa jiru kanaan haaromsaa deemna nutis waliin. Na kanaaf bu'aa nuti fiduu dandeenyu maa inni yoo jedhame bifa humnoonni Oromoo bitittinnaanii otoo hin ta'in qabsaa'onni Oromoo bitittinnaanii otoo hin ta'in dhugaatti qabsoo mooraa Oromoo gurmaa'ee bifa tokkoon laalcha tokkoon garasitti akka deemuu danda'ullee ni gargaara kan jedhu abdii akkasii qabna. Gaariidha gaafii saxxaanuttan darbaa ibsa dhaabni keessan egaa eenya kana baase keessatti maal jedhaa hoogganni haaraan filame kuni muuxannoo dandeettii kutannoo waan qabuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo gara fuulduraatti furgaasa kan jedhu ergaa akkasiitu of keessaa qaba. Mee qabatamaadhaan hojiin yookiin tarkaanfiin keessan inni jalqabaan maali? Hoggana kanatti edda dhuftanii. Gaaffii gaariidha. Tarkaanfiin keenya duraa maal ta'a kan jedhu kuni haaluma amma keessa jirru wajjin walitti kan hidhatedha. Hir'inni amma qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti mul'ataa jiru itituu dhabuudhaa fi gurmuu jabeeffachuu dhabuu humnoota poolitikaa Oromooti. Kun ta'uun isaa immoo kana nama nuti asii jennu qofatu hin ta'in uummanni kan beekudha jechaadha. Hir'inni kuni socho'iin manni keenya biyya keessatti godhu irratti keessumaa dargaggoon keenya wareega qaalii itti baasaa ture ammas baasaa jiru irratti dhiibbaa qabaataa jira. Dhugaadha humnoonni poolitikaa jirru gariin keenya deebii adda addaa qabna. Nuti gama keenyaan furmaata guddaa yookaan immoo hojii mul'ataati hojjetame yookaan raawwatame jechuu kan nama dandeessisu gaafa humnoonni poolitikaa Oromoo walitti dhufanii gurmuu isaanii jabeessan. Gaafa sabboontonni Oromootii fi akka nam tokkeetti illee warri bifa adda addaatiin socho'an utubaa walii ta'anii dhaabbachuu danda'anii. Tattaaffiin kun amma nurratti jalqabama jechuuf miti. Jalqabameera. Garuu kan hibboonutti ta'e nuuni tarkaanfii yeroo adda addaatti deemu kun maaliifiti milkaa'uu dadhaba? Maali? Kana of gaafannee meenummoo dabaree keenya wanti kanarratti rakkinarratti tun ta'in furmaataaf ta'u gumaachinu yoo jiraate isa kana tarkaanfii duraa godhannee itti bobbaana kan jedhudha jechuudha. Kuni godhamuu danda'uun kana gochuu danda'u keenyaan qabsoo Oromoo biyya keessatti sadarkaarra jiru kana ga'e caalaattuu jabeessa. Kaayyoo uummanni keenya qabatee biyya abbummaa isaa mirkaneeffachuuf godhaa jiru
caalayyuu of dura fuugaasaa jennee jecha. Kanaafuu tarkaanfiin keenya duraa mooraa qabsoo walabummaa bilisummaa Oromoo mooraa humnoota Oromoo mirga abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuuf deemanii jala buunee xiinxallee afuura obbolummaatiin waliin dhufuu danda'u. Maaliif akka ilaalcha keenyaatti tarkaanfii kana kan dura godhannee fi nuti akka Oromootti gartuu sadaffaa ituu nun barbaachisin akka ilmaan biyya tokkootti akka ilmaan argitee saba tokkootti walitti dubbannee yoo hunda irratti walii galuu dadhabne waan irratti walii galuu dandeenyu xiqqoollee ta'u walii keenya gidduutti hafuura nagaa uumne ummata keenya gidduuttis hafuura nagaa uumuudhaan ibsaan balaaleffannoodhaan abaarsaan wal momoggaasuudhaan yeroo balleessinuu fi gara humnaatti gara hafuura qabsaa'ummaatti jijjiiruun ni danda'ama. Kana tattaafannaa hafuura haaraa tokkoon socho'ii keenya fuuldura tarkaanfachiisu kan jedhu. Asirratti obbo Mulugeetaa Boonsisaa akka dabaltanii fi gaafuma walitti dhiyaatudha. Ibsa dhaaba keessanii keessatti barbaachisummaa tokkummaa dhaabbilee siyaasaa inni hima. Tokkummaan dhaabbilee siyaasaa kun egaa gaaffidhuma uummata Oromooti. Mee attamitti tokkummaa dhaabbilee siyaasaa kana akkamitti uumuu dandeessu, attamitti hojii qabatamaadhaan agarsiisuu dandeessu, hojiin qabatamaan sin of harkaa qabdan jira. Yeroo baay'ee egaa dhaabbileen siyaasaa walitti dhufuu hinjigaa iddoo lamatti ba'u iddoo sadiitti ba'uun kun hin jira. Maal hojiin qabatamaan of harkaa qabdan yookiin karoorri qabatamaan of harkaa qabdan dhaabbilee siyaasaa Oromoo tokkummaa dhaabbilee siyaasaa Oromoo uumuuf? Maal ta'uun akka irra jiru, akkamitti ta'uun akka irra jiru gara keenya ni yaada qabna. Jennee amannaa yaada qabna. Yaadni nuti dhiyeessinu kun fudhatamaa ta'uu dhiisuu danda'a, fudhatamuu danda'a. Garuu amanteen keenya waanni guddaan maa inni duraan dursee wanti dhaabbanneef jaarmoleen hundi keenya dhaabbannee of gaafachuun kan nurra jiru sabboononni Oromoo hundi dhaabbatee of gaafachuun kan irra jiru maaliif qabsoofna, maal gaafiin uummata keenya biyya keessatti dhaloonni amma jiru kun wareegama guddaa baasaa kan jiru kuni uummanni Oromoo kibba kaabaa kibba walitti dhufe kaabaa kibba baadiyyaa giddugaleessaa walitti dhufe sagalee tokkoon kan dubbachaa jiru kuni gaaffiinsaa maaliin kan jedhu keenya akka laallu tokko kan lammata edda kana hundi keenya irratti walii gallee bifa tokkoon kaayyoo tokkoon deemsa tokkoon deemuu kan dandeenyu dhaabboleen adda addaa jiraachuu danda'u. Dhaabboleen Oromoo lakki furmaata biraa qabnaaf rakkina Oromootiin kan jedhan jiraachuu danda'u. Haa ta'uuti warra walitti dhufee humna tokkoon laalcha tokkoon sagantaa tokko baafatee kaayyoo tokko irratti hundaa'ee tarkaanfachuu danda'u. Yoo danda'ame walitti fidanii hoggana tokkoon waliin hojjechuu yeroo jennu suni dhufee jaarmaa keenya keessa galuutu irra jira kan jedhu hin qabnu. Bifa adda addaan bifa kamiin waliin hojjechuu dandeenya kan jedhu mariin godhamuutu irra jira. Mariin calqabame biyya iddoo adda addaatti fakkeenya adda addaatu jira. Atlaantaatti fakkeenyaaf namni
Oromoonni konfiraansii sana gubbaarratti fedhii isaanii ilaalcha isaanii rifleektii godhaniiru calaqqisiisaniiru. Bifa gaarii calqaba gaariidha. Kunillee gara jaarmolee siyaasaatiin immoo haala keessa jirru kanarratti hundoofnee hatattamaan akkamitti humni keenya walitti qindaa'uu akka danda'u waan calqabaa yaada calqabaa qabanneetti yaannaa kan jedhudha. Akkuma jedhee qabsoon uummata Oromoo dheeraa ta'uu danda'a. Karaan deemnu dheeraadha. Adda addummaan siyaasaa yoo jiraate illee kan itti amannu karaa dheeraa kana waliin deemuu dandeenya. Karaa waliin deemuu dandeenyu adda addummaa keenya caalaa tokkummaa kan nu godhu tokko kan nu godhutu caala jennee amannu. Adda addummaan keenya meebii dhuma gubbaarratti ta'uu danda'a. Dhuma gubbaa yeroo jedhu gaafa sabni Oromoo bilisummaa isaa argatee dhiibbaa tokko malee humna qawwee funyaanitti qabee kana godhi jedhu irraa edda ka'ee booda ofii isaatii akka ummata bilisa qabu tokkotti mirga isaa murteeffachuu gaafa danda'e adda addummaan keenya suni akka jirutti dhiyeessuunillee hin danda'ama kan jedhu. Kanarraa kan ka'e ammatti seenaan kan nu dirqisiisu haalli mana keenya keessa jiru kan nu dirqisiisu walitti dhufnee bifa tokkoon ilaalcha tokkoon gara fuulduraatti tarkaanfachuu akka dandeenyu warri walitti baquu dandeenyu walitti baqu warri immoo adda addummaa keenya iyyuu qabannee akka Oromootti waliin tarkaanfannee waliin deemnee diina fuuldura dhaabbachuu ni dandeenya kan jedhu amantii akkasii irratti kan hundaa'e kana qabannee dhiyaachuudhaaf walumaa galatti kan biraa amma kan laalaa jirru yeroo baay'ee gareen tokko maybe ummata Oromoo yookaan jaarmolee Oromoo waliin osoo hin taane kan mirga Oromoo dura dhaabbachuu humna warra dhaabbata walitti dhufanii tokkummaa uumuun salphaa ta'ee mul'ata. Maalii kan nama jechisiisu? Akka gaatti nutu walitti dhufee yaada wal jijjiiruu dadhabe moo rakkoon isaa maali? Kanachi argame asii akkamitti argamuu danda'e? Mana keenya keessatti mana keenya tolfannee gad ba'uun maaliif rakkannee kan jedhu irratti kan ka'e kana yoo dandeenye ofii keenya duwwaa keenya nutu hiikaa nutu hundumaafuu qorsa qaba jennee osoo hin taane haala rakkisaa kanaaf haala keessa jiru kanaaf furmaata waliin barbaaduu dandeenya kan jedhu amantii akkasiiti. Jaarmoleen jaarmoleen siyaasaa Oromoo hedduun bifa kanaan akka nu hubatan hin amanna. Jaarmolee duwwaatoo hin ta'in sabboononni Oromoo kan mana bifa adda addaatiin ta'anillee humna akka ta'an garasitti akka dhufan hin amanna. Kana kan nuti qabannee dhiyaachuu barbaadnu. Gabaabaa. Itti dabaluu barbaaddani? Lakki waanuma kana guduunfuudhaa fi jaarmaan keenya koree tokko utubee jira. Koreen kun yeroo gabaabaa keessatti humnoota siyaasaa Oromoo jiranii fi waamicha ni gooti. Hojii ammayyuu karaadhaan jalqabaa jirra jechuudha. Kanuma quba qabaachisuudhaaf hojii duraa kan jennu kanuma. Hojii duraa kana akkuma Jaalmulugeetaan bal'inaan ibsetti wanti hubatamuu qabu kuni gaaffiin maayyii ka'e sun deebiin maayyii kenname sun baay'ee barbaachisaadha. Oromoon galii kaleessa ganama ka'eef dhaqqabuudhaaf wareega olaanaa kaffaleera. Guddina tokkorraa guddina biraatti ce'aa dhufeera. Kaleessa inni daggalatti lolaa ture sibiila baateeti. Har'a ijoolleen keenya immoo harka ishee qullaa sibiila dura dhaabbachuuti. Kuni jabina guddaadha. Kanaafuu
haala akkasii kana keessatti maaluma inni humna keenya wareegama jabaadhaan ijaarre kana akka argitee inni laaffatu waan sababaa ta'u nuhiin keenya ofii keenyaan gochuu hin dandeenya. Inni alagaatti irkannu malee hin jabaannu jedhu kun. Inni walaba taanee akka kaleessa of ijaarree wareegama qaaliin bakka tokkoon qabsoo keenyaan geenye ijoolleen keenya sar'a geessee immoo gulantaa biraatti dargaggeessi keenya harka qullaa waraana diinaa dura dhaabbatee geessise kana nuti rakkoo yoo jiraate rakkoo fixachuu waan silaatii qabsoon kun barbaadu hafuura tokko waliin gochuu wanti nu dhorku maaltu jiraa kan jedhu kanatu gama deebinee rakkina nu keessatti mul'atanii fi walitti ititnee waa gochuu dadhabuu kana isa walii wajjin qorachuu qabna. Walii wajjin ilaallee tarkaanfitti amma jenne kana fudhachuu qabna kan jedhudha kan saganteeffannee qabnu. Kanaafis egaa koree tokko ijaarree jirra namootuma qondaalota sadarkaa oliitti gaggeeffamanii. Hayyeegaa obbo Galaasaa Dilboo Galatooma amma gara dhumaatti sagantaa keenya boola buutti dhiyaataa jirra. Otoo sagantaa keenya mee hin xumurin dura wanti otoo dubbachuu nurra jiraatu hafee yoo jettan yoo jiraates kanumaan wal qabatee dhaamsa isa xumuraa dhaamsa yoo qabaattanii jalqaba obbo Mulgeetaa Moosisaa dhufan kenna. Naanni akkuma dura suuraatti yeroo maqaa namaa warra waliin waan haalli keessa dabarsine yeroo waamnu yoo argitee listii baaftee lafa kaawwatte malee hunda yeroo gabaabaa kana keessatti hin dogoggortan irraanfatta. Ammallee bira darbuu kan hin dandeenye qabsoo kana keessatti wareegama guddaa kan baasan keessaa Jaaldamisee Kabbada ammallee ittuma jira. Umurii isaa qabsoo kanaaf kenne nama kennedha. Achi keessatti maneedhaa keessattis waan nalli kan irra ga'edha. Akkasumas obbo Waldee Yohaannis Hundee warra hedduun hin jijjiru. Egaa Jaallibsaan kitaaba isaa keessatti tuttuqeera. Seenaan isaan yaadata anillee bifa adda addaatiin iddoo adda addaa waliin mana hidhaa adda addaa jiraachuurraa kan ka'e yaadachuu hin dadhabillee kanumaan dabaluu barbaadee dhiifama gaafachaa warra maqaa isaanii yaadanne hedduudha. Namoota hedduutu jiru. Kanaaf kan akka Gabbisaa Lammeessaa fa'aa, kan akka Awwaqa Gabrasillaasee fa'aa hedduudha biyya keessallee kan jiranilleedha. Kanaaf hunda tuquun hin danda'u. Seenaan isaan yaadatu hin amanu. Kanatti dabalee yaada yoo qabaatte wanti dabarsitu kan naan jette tokko wanti guddaan maa inni caalaatti gaayyuu dureen waamicha barbaachisullee gochuu danda'a. Garuu gara kootiin walumaa galatti umurii keenya keessatti wanti guddaan kan na boonsaa jiru ammatti asirra geenye yeroo qabsoon kun calqabamu asirra geenye waan kanayyuu in argina jenneeyyuu akka gaariitti nutti ifaa hin turre dukkana keessa ture. Jaarmichi iyyuu yeroo dheeraadhaaf waan irra gaasa ture sana keessa darbee humna ta'ee akka humnaattuu sadarkaa ammaa gahee bu'aa bahiin haa jiraatu malee dadhabbiin haa jiraatu malee waan ammatti uummata isaatiif fide kana jechuun waa'ee afaanii, waa'ee aadaa, waa'ee oromummaa walumaa galatti kan hundumaayyuu asiin gaa kan jedhu
abdii guddaan hin turre garuu akka nama tokkoon keenya dura bilisa of baanne sana keessa galle har'a immoo gara caalaatti faajjii jagnoota abbootii isaanii qabatanii ilmaan Oromoo nuti lubbuu keenya dabarsinee kenninee ummanni keenya bilisa bahaa warri jedhantu alati. Dhaloonni ammaa kuni ajaa'iba kan nama jechisiisu hidhannoo malee qawwee malee taankii fuuldura dhaabbatanii rasaasa isaan irratti fudhatanii otoo arganii bilisummaa saba isaaniitiif jaalala saba isaaniitiif yeroo lubbuu isaanii dabarsan wareegan dhugaatti tokko ulfaataa nutti ulfaataa maalii fi akkaataa humni keenya barbaadutti akkaataa hawwii keenyaatti akka jaarmolee siyaasaatti iddoo nurraa barbaachise sana taanee argamuu dadhabuun baay'ee nutti dhaga'ama natti dhaga'ama akka nama tokkootti jechuu kooti. Gara biraatiin immoo ilmaan Oromoo kuma dhibbootamaan kan lakkaawwamtu impaayaree sana eeguudhaaf lubbuun isaanii darbee eessatti akka kufan eessatti akka awwaalaman bineensi maaltu nyaate namni beeku hin jiru maqaan isaanii illee hin beekamu. Warri immoo amma wareega kennaa jiranii adda addummaan isaanii tokkoon ijoollee dargaggoo dardara akkasumas jaarsoleen lubbuun isaanii qabsoo kana keessatti darbe tokkoon seenaan isaan yaadata maqaan isaanii ni beekama. Waan qabsoo uummata isaaniitiif bilisummaa uummata isaaniitiif walabummaa biyya isaaniitiif waan dabarsanii fi boonsa guddaa kan uummanni isaanii itti boonu kan seenaa boonsaa qaban waan ta'eef ani kana arguun koo umurii koo keessatti haala sana keessa darbee lubbuudhaan jiraadhee kana arguun akka nama tokkotti baay'ee na boonsa. Waan fe'eeyyuu yoo ta'e jaarmoleen Oromoo siyaasaan Oromoo yoo jeeqame illee amma fe'eeyyuu yoo dadhabe dhaloonni qubee amma jiru kun bilisummaa isaa inuma argata kan jedhu dhibbatti itti namana. Kun yoon ofii kootii biyyattiin walaba taatee saba bilisummaa isaa qabu sana yoon arguu baadhillee ittan boona akka nama tokkotti akka jaarmaatti illee itti boonna jennee laalla. Kanuman jechuu barbaade jabaadhaas waliin jirra. Sabni keenyas haala biyyi keenya keessa jiru haala sabni keenya keessa jiru tokkummaa uummanni Oromoo uume biyya keessatti wal qabatee falmaa jiru kana isa akka fakkeenyaatti fudhannee nuti fedhii keenya irratti otoo hin ta'in fedhii saba keenya irratti gaafii saba keenya irratti hundoofnee akka walitti dhufnee humna tokko walii taanee gara fuulduraatti tarkaanfannu. Hawwii kootii irratti hojjechuun nurra jira hawwii duwwaa otoo hin ta'in waan uummanni keenya akka taanee akka jaarmaatti taanee akka argamnu nurraa eegu sana taanee akka argamnu irratti hojjechuun barbaachisaadha jedha kanuman jechuu barbaada. Galatooma obbo Mulugeetaa Mo'isaa dhuma irratti obbo Galaasaa Dilboo dhaamsa qabdanii akka dabarsitan carraa kana isinii kenna carraa dhuma. Galatoomi Budujane jaal Mulugeetaan waan baay'ee isaa jedhee fixeera. Gama kootiin dura qabsaa'ota adda bilisummaa Oromootiif wanta ani dhaamuu barbaadu. Jaarmiyaa keenya deebisnee qindeeffanneetu hooggana haaraa filleerra yoo jennu hooggana rakkina babal'isuudhaaf akeekkate miti. Seenaa kaleessa qabsoo keessattis waliin dabarsine warri beektan ka har'aas immoo
bakka jirrutti illee taanee beektan akeekni keenya akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo jaallan gufachiisuu miti. Dhaaba dhiigaaf lafee hangafoota keenyaatii fi ijoollee keenya raareelee meeqa keessatti dirreelee meeqa keessatti kufan laamsheessuuf miti. Laamsha'iinsa keessaa bahee calaqqisa saba Oromoo hunda ta'ee ilmaan Oromoo keessatti of arganii akka miseensa dhaabichaatti yoo sun ta'uu baate immoo akka gurmaawanii jiranitti walii wajjin galma keenya ga'uudha. Kanarratti waan dandeettii keenyaa hojjechuu. Kan lammaffaa akeekni keenya akkuma kaleessa waliin quba qabnutti walabummaan biyya keenyaa walabummaa dhaaba keenyaarraa dhufu. Kaleessas eenyuufuu ituu gadi hin godhatin mootummaa haa ta'u jaarmiyaa kamuu haa ta'u humna qabnu beekumsa qabnu dandeettii qabnu ummata keenya irratti irkannee falmachuudhaan hamma tokko deemnee bakka tokko bakka har'a ga'uu geenye jechuudha. Har'as kan isinitti dubbannu kan yaada keenya dabarfachuuf har'a waltajjii kanatti dhiyaannee fi nuti warruma kaayyoo kaleessa adda bilisummaa Oromoo yeroo dukkanaa sana ittiin ka'e sana irratti xiyyeeffamee jiru. Gooftaan keenyas ajajaan keenyas tumsaan keenyas qabeenyi keenyas saba Oromoo qofa. Kanaaf qabsaa'onni Oromoo deebinee back to basics jedha faranjiin kaayyoo ganamaa sana haa yaadan isa wal haa yaadachiifnu jechuudha. Jaallan immoo akka biraatti ilaaltan waan jennu gabaabaa. Har'a waan jejjennuun bor guyyaa tokko gaafa tokko walii wajjin gochuuf waan gufuu ta'e hin godhina. Hunda keenya iyyuu sabni Oromoo ni beeka. Nam tokko qofaam hunda keenya iyyuu sabni Oromoo ni beeka. Hojjaa keenyaa fi gocha jirus ni beeka. Kanaaf wal qusataa deemuun barbaachisaa. Waan kana ta'eefiti har'a falambii mormii waggaa 25 nu butuchee sochoosuu nu dhorketti deebi'uun barbaada. Kana qabsaa'ota Oromootiif jala mureen himuu barbaada. Lammaffaa aadaan nu keessatti dagaagaa jiru daddaffichuu ilaallanne gaarii. Waan nuti jenne malee hin ta'uun karaansaa karaa gaarii hin ta'u. Nam tokko yoo as bahe gartuun yoo as bahe yoo wal gahe hayyamni gaafatamuu qaba. Kan hayyamu immoo nuti jedhamuun sirrii miti. Gaariis miti. Kanaaf dhaabonni Oromoo hundi keenyaafuu gartuun immoo aadaa haaraa kanaaniti Oromoo bilisoomsinee walaboomsinee biyya gaarii tokko jaarra jedhamu tolchee of ilaaluu qaban. Kuni kan uummata Oromootiif nussi jalaa hafe malee ati qooda kee gahummaadhaan bahaa jirta. Keessumaa dargaggoonni Oromoo seenaa galmeessitanii addunyaa waltajjii galmeessitanii Oromoo waltajjii addunyaatti ol baaftani. Kaleessaan hanga tokko bakka tokkoon geenyullee har'a immoo haalaatti dhiigi keessan lafeen keessan dararaan amma isin argaa jirtan keessa jira. Kanaafuu jabaadhaa. Tokkummaa keessan diinni diiguu barbaadu tikfadhaa. Warra qabsaa'aa fakkaatanii hulluuqanii isin seesanii isin bittinneessuu barbaadan eeggadhaa. Keessumaati diinni horii guddaa baasuudhaan
isin gidduutti ibidda qabsiise abiddi kuna nama dhaamsu dhabee akkuma isin wal coqqolaa baatanii waan qabsoo ta'e irraanfattan isin. Kanaaf hamma isinii danda'ametti isa ofirraa tiksa. Warri ala jiranis kanuman dhaammanna. Maayyii dhaabata politikaatiin nuti gama keenyaan qophiidha. Akka Oromootti qulqullummaadhaan walitti dhiyaannee mooxannoo keenya darbee haa ilaallu. Agoobara tokko ulfoo jala jedhu jalatti walitti dhufnee turre. Maa kufe inni? Ergasii tattaaffileen godhaman hundi maaliif kufu? Isa walitti waa haaraa jaarra jechuu dura isa walitti dhufnee wal gaafachuu qaba. Isarraa kaanee maaltu wayya Oromoof jechuu qaba. Maal yoo goonetu wayya? Kaayyoon kaleessa manaa baaneef ifaadha. Kaayyoon kun ummanni Oromoo bahaa dhiyaatti kaabaa kibbatti harka isaa walitti ol qabee hiriira irratti rasaasa wayyaanee dura dhaabbatee abbaan biyyaa Oromoodha. Qabsoon keenya abbaa biyyummaadhaaf jechuun eenyuyyuu akka fedhetti hiikkatu waanuma kaleessa qabannee lafaa kaaneedha jechuudha. Kanaafu kanarratti haa jabaan dargaggeessa Oromootiin immoo gootummaan agarsiistan dinqisiifamaa ta'uu ibseera. Jabaadhaa. Warri dhaaba kana dhaalu isinidha. Nuti umrii hanga hafe kanaani yoo haala isinii amma nuu danda'a mijjeessuu gufuulee karaa kana danqaatti ta'an warra hafee wajjin taanee karaarra haqoo ta'e malee dantaa biraa hin qabu. Ammoo umrii kanaan itti dhufuun keenya waan kaleessa dargaggummaatti fixne haalanni keessa jiru xiinxallee waan ta'eef kana nuu hubadha. Garuu gama keenyaan wanti isin nurraa eegdan tarii hedduu ta'uu mala. Nuti garuu akkuma dureen ministeera tokko jedhetti wanti isinii kennu noo jiraan haa qabsoofnu. Hamma nuu danda'ametti qabsoo kana keessatti qooda keenya ni kennina jechuudha. So kanumaan inni jedhaa gaa. Galatooma sillachuu obbo Galaasaa Dilbootii fi obbo Mulugeetaa Moosisaa waamicha keenya kabajanii waan dhiyaattaniif hedduu galatooma maqaa daawwattoota keenyaatiin fi akkasumas maqaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitiin ammas dabalee hedduu galatoomaa isiniin jedha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa gaaffiif deebii obbo Galaasaa Dilboo fi obbo Mulugeetaa Moosisaa wajjin adeemsisaa turre kanumaan xumurra. Gaaffiif deebii kanarraa hubannoo akka argattan abdii qabna. Gara fuulduraatti immoo dhaabbilee siyaasaa Oromoo warra hafan affeerree gaaffiif deebii wajjiniin goonee isiniif dhiyeessina. Ammas ittoogaa ogeessa keenya teeknikaa Faraan Abdul Salaam wajjin ta'uudhaan nagaatti kan isiniin jedhu anis Dajanee Guutamaatii turtii gaarii.